أركفوني كم جرتن دوتة ويمين ودوس خناتين سنتماني محمد سراجي كتابني إدعموا ما تدرجون منستر مومي أبي أحمد بري فمه بفمه كتابني إدعموا خن أفان أورمو أمارا في إنجليفان كوبين مليون تكوك أباي جرام بكتاب خنارتي منستري مومي أبي أحمد خناندورا كتابن شن أكا بري سنيفي قن خنشنفا كته دبتني جران كتابني ما تدري دامو جون قبا يخنيس كتابن خناندورا بري فمن راد كته مني جران كتابني دامو خن مقالوتا فنتي في مقالوتا بيا حدوتي اب فمجرا بكتاب خنارتي هيوني غرغرا نموني ببكمون وغما غرغرا قبن هرماتني جران كتابني ما تدري دامو جون منستر مومي أبي أحمدين بري فمي مقالا نقامتيتيس بكا برزدنتي نتي أنا موتوم ما نانو رمي أرقماني تيب فمي سرنا يبا كتاب خنارتي جراتوني رماتن قماتشا منستر مومي دينك صفتاني جراني بينيا شيرمو نقامت الراقا باسا دبلتان فرقي جرا كتابني فلاسفة دامو منستر مومي إثيوبيا دكتور أبي أحمد متفهم سرقا قدنا واللقبا في مقالا نقامتيت بكا برزدانتي اتيانا موتوما نانو رميا وبوشي مجلس أبديسا أرقمانيتي إبفمي جرا جيتين وان هندا يادا وان تيف أمان فلاسفة في يادا هنكمني چهو هندندو كنافو يانيف جتشغارين چهومسا سياسة دينك ديفي واسوما بيا كيسرتي گي اولانا قبا جراني برزدانتي تانان موتوما نانو رميا وبوشي مجلس أبديسا إجتين قوتوما yaada iccitiin gootummaa jecha akkuma macaafni jechin ajjeesaa jechatu kaasaa jedhu jechatu goota nama godha yaadatu goota nama godha warri har'a abukaatoo federaalizimii of fakkeessuu barbaadan jiru jarri kun maqaa federaalizimiitiin daldalan malee abukaatoo federaalizimii ta'uu hin danda'an. كتاب فلاسفة إدامو منستر مومي إثيوبيا دكتور أبي أحمد متفهم كان دبسودان وجوان بيجا جيرو دندان وجتشوف كوبي تاو إساني هرماتون سرنا إبا كتابي جا رتي أرغمان إيمانيرو وين إدامو وين مولتا كي نمر غني كان تفوسيسو أنا أف غالير ورن غاليني في مولو لمن إن الرب سنمين سوتا نيسان برسيو إن غلاف ساني أكتي نبانو جيرين يكي نيكا غونو God ame ebbisa asitti akka eebbifamu gochuu isaatiif waaqayyoo na galatoomu isiniin isin galateeffanna. جراتوني مقالة دريدوا ميدان غري شرور كيستوتا ساتناوي في وكرا بتنيسا مقالة دريدوا تنسان الرقهو أكما يتي فوفتي جراتشو إيمان جراتوني خون مقالة دريدوا خيستي ilmaan oromoo addatti mana hidhaatti guuramaa jiraachuudhaas dubbachuudhaan mootummaan olaantummaa seeraa akka kabajamuu godhuu qabaa jedhanii jiranii udimusaa gabaasa dabalataa qaba. Jiraatonni magaalaa Dirree Dhawaa dhiibbaa fi miidhaan gareessaa tanaa'uu fi kora bittinneessaa magaalaa Dirree Dhawaatiin ilmaan Oromoo irratti addatti adeemsifamaa jiru akkuma itti fufetti jiraachuudha dubbatu. Rakkoo guddaa fi cinqii guddoon nurra ga'u jira. Ijoollee dachaatuutii fi addis katamaa walitti qanaa ja'anii ilmaan keenya miidhaa jiran. Qaamni mootummaatis keessa jira. Kora bittinneessaan hedduu isaanii ijoollee dararuu. Nuti olaantummaa ilmaan nafxanyaa ta'amata gadaa nurraa hin buun. Tagaafa gizee harkannellee gizee tana keessatti waan takka xaqqamachuu hin dandeenye. Warri hidhamu Oromoodha. Doorfifamu Oromoodha. Mana keessa ilmaan dhalle kana ni nyaannaa nuti ilmaan. Ijoolleen tun ammas qawwee qaban. Ijoolleen tun qawwee qaban. Magaalattii keessatti ilmaan Oromoo addatti mana hidhatti guuramaa akka jiranis jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa ni dubbatu. Hidhaan ilmaan Oromoo irratti bal'attee akkana nurra deemu jirtu tuni nuti maali ta durattiidhaan nurraan sossoonee nuti mangistii ilaaltee ka hidhaa jirus ka abbaa ilmaanii ilmo ta dhalaa ta ilmoo harkaa qabdu jira ilmoo wajji hidhaa keessa jirti jaarsaa wajji jechuu. Olaantummaan seeraa gaayoo hin jiraanne hidhaan tun nurraa naftu. Akka Dirree Dhawaatti ijoolleen ganda garaa jaayilaa jiran ilaamma. Nuti ijoolleen naftanyaadhaa kan hidhamu jiran hin agarree nis hin dhageenye ganda keessa akkana fiigaa jirra yoo bitachuu fillee nasiiba dheeyne jechuudha.
wallahi makalaakiyaan keenyallee rakkisha ta'e jechuu mootummaan hangana namatti illee taphachuu jira. Makalaakiyaa dhagaatti haaran ijoolleen dachaa tumti makalaakiyaa hedduu kabajna ammas bulchiinsi keenya jenneeti amannee jiran sammuu teenyaaf himnee. Mootummaan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti olaantummaa seeraa kabachisiisuu akka qabus jiraattonni magaalattii gaafataniiti jiru. Mootummaan danda'u seera kabachisiisee warra Dirree Dhawaa keessaa jechu qabalee takka hin qabne nafxanyoota nurraa dhorkuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qabdi. Maaliif dhimmiti Oromoo Dirree Dhawaa dhimma Oromoo Wallaggaati? Dhimma Oromoo Wallooti. Wal qabatti. Oromoon taaddabaatu hin qabdu. Nuti qoqqoodinsa hin qabnu. Oromoon Dirree Dhawaa Oromoo Ambooti. Oromoo Booranaati. Ijjitu qabtu funyaan dhiiga jette Oromoon akkam. Arraba boonanii makiinaa bareedduu fi manni bareedaan isaan ta'an ilmaan Oromootiin ba. Eenyutu isaan kaaye? Maqaa dhiiga keenyaatti lubbuu ilmaan keenyaa kataan kiifi snaayiparri sammuu baqeessee facaaseetu arraan tana warra nuti nu roorrisu jiru kana cufa nurraa as baase. Firraa dhorkine garuu dadhabnee osoo hin ta'in olaantummaa seeraa ifiin balleessinu jenneeti. Tanaa jecha yoo kan taate nurraa haa dhorkan dadhaban ammoo ni jidduu haa ba'ani. Itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Kadiir Juwaar ibsa addatti Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennaniin mootummaan olaantummaa seeraa kabachisiisuudhaaf magaalattii keessatti hojjechaa akka jiru himuun ni yaadatama. Jiraattonni godina Arsii Lixaa Nansaboo tajaajila wal'aansaa dhabuudhaan rakkoo keessa akka jiran himan. Bakka biraa dhaqanii yaalamuufis rakkoo daandii akka qaban dubbatanii jiranii abdii tufaa dabalata qaba. Gandi faca'aa magaalaa teessoo aanaa Nansaboo kan taate magaalaa Warqaa irraa kiiloomeetira 50 ol fagaattee kan argamtu yoo taatu jiraattonni ganda kanaa sababa gaaraatiin dugda gara galfatanii oolmaa isaanii magaalaa Adaabbaa taasifataniiti jiru. Magaalaan Adaabbaas kiiloomeetira 50 ol ganda kana irraa kan fagaattuu fi daandiin sirriin imaltoota konkolaataa fi motora imalchiisuu waan hin qabnee fi waggaa dheeraadhaaf dhukkubsataa fi deessuu ciniinsuu wasaasaadhaan baadhatanii gara magaalaa Adaabbaatti geessuudhaan akka wal'aanataa turan himu. Dubartiin teennaa asii haga Adaabbaa duraan baataa turan dubartii baay'ee harkaan nu du'aa ture rakkoo kana qabna. Dubartii yoo daa'umsaaf dhuftu kun amma dabaree ofii eeggatan waan irratti deettuun qabdu sireen hin jiru. Kadaa'imni harkaa mucucaateetiin lafa bu'eetiin lafa dhayeetiin hobbaatiin gara cittee baddeertutu jira. Buufanni fayyaa waggaa 11 dura jalqabe osoo lafa harkifatu bara kana tajaajila eegalesi dhiyeessii meeshaalee fi qorichaa waan hin qabnee fi hardhaas itti tajaajilamne birxa bahaa hin jirru jedhu jirattonni. Wanta akka hin arganne gaafuu hin dhumna yoo dhumne kiniini asmii maal jedhanii kiniini bicha arganna marfee hin argannu deebinee yoo gallu akkatti ollaan asuma deebina yoo asitti deebinu tajaajila biraa hin argannu akkasin rakkoo keessa jirra. Haakimii qofa asin nu erganiiranii sunuu haga dhiyoo kana muraasummaan iyyatee jennaan waan kana nu sirreessan qalamii duwwaa dibanii maan nu godha yoo qoricha nu ergine. Hanga ammaatti akkuma bara duraanii dararaa fi baasii hin malleef saaxilamaa jirraa waan ta'eef mootummaan furmaata laatuu qabas jedhanis jiru. Rakkoo keenya nu haa arganiif karaa nu haa midheessanii rakkoo keenya haa arganiif rakkina kana dhaamataa jirra fayyaa teennaaf. Yoo dawaan argameetiin jedhe uummanni keenya lubbuu isaaniillee baraaramuu waan dandeettuuf karaan rakkoo karaati kana mara wanni nu mudate. Mana kana kama isin argitan kontiraaktara sadiitu fudhateetiin ture. Isa dhumaa nama abbaa sadaffaatitu geesse. Kuni rakkina daandii waan ta'eef mootummaa kana irratti wanni nu dhaamsa dabarfannu ganamaa galgala uduun jenne adda boru sun jenne karaa kana sirriitti akka nu wanna godhaniitiin nu sirreessanii qorichi gahaan akka nu galu jechuu barbaada. Ogeeyyiin fayyaa buufata kana jiran ko'oon hawaasni himatu kun dhugaa ta'uu erga ragaa bahanii booda rakkoon dhiyeessii meeshaalee yaalaa fi qorichaa furamuu akka qabus qaama sadarkaa aanaa gaafannee jirra jedhu. Qaamni dhimma kana sadarkaa aanaatti hoogganus komii ummatichaa kana yommuu dhiyeessinus gurra nuuf kennuu hin dandeenyes jedhaniiti. Deebiin isaanii ammaa guutaa eegaa ammaa isin guunnaa eeggadhaa wanti martuu sutuusaan gaamalee takkumaan isa takkatti hin ga'u fayyadu. Teessoo algaa da'umsaati kun algaa ogeeyyiitu hojjete akkana rakkoo irra kan ka'e algaa kana hojjannee dhibamaan dhufeetiin baasaan itti ammaatti dhagaa irra ciibsaa turre amma rakkanneetuma ofii jennaan hojii biraatitti seenne hojii ogummaa biraatitti seennee algaa kana hojjannee turre kana fakkaata kan biraallee ni jira.
Dhumarratti dhaabbanni maltiimiidiyaa Bashaatu Tola Maariyaam sagantaa badhaasaa Odaa Marsaa sadaffaa qopheesseen namoota ogummaa garaagaraa irratti bobbahan badhaasee jira. Sagantaa badhaasaa kanarratti artistiin Oromoo hangafni Nuhoo Gobanaa badhaasa umrii guutuu badhaafamee jira. Zabii Daaqaati. Badhaasni Odaa Award kan bara 2010 marsaa sadaffaan dhaabbata beeksisaa fi piroomooshinii Bashaatu Tola Maariyaamiin qophaa'e hoteela Sharaatanitti haala oowwaa ta'een bakka artistoonnii fi namootni babbeekamaan qondaalonni mootummaa argamanitti gaggeeffamee jira. Odaa Award waliigala namoota 20 yommuu badhaasu namootni 18 dorgomtoota yommuu ta'an namootni 2 badhaasa addaa warreen fudhatan keessaa sagantaa kanarratti argamanii kan haasawa godhan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii obbo Kabbada Deessaa Bashaatu Tola Maariyaam galateeffatanii biiroon aadaa fi turizimii gama isaaniitiin waan isaanirraa eegamu hojjechuudhaaf karoora baay'ee akka qaban himanii jiru. Akka biiroo aadaa fi turizimiitti nuti qaama kamiyyuu aga humni danda'etti qaama aartii Oromoo egaa aadaa keenya, aartii keenya, afaan keenya biiroon tokkichi yookiin qaamni tokko guddisuu hin danda'u eenyuyyuu kana ni amana. Tumsa nama hedduu gaafata. Namoota qaaman ogummaadhaan itti hirmaatan bira darbee abbaa qabeenyaa ta'u namni waa harkaa qabu hundiyyuu waa darbachuu qaba. Biiroon keenyas aartii Oromoo, litireecharii Oromoodha, ogbarruu Oromoo, muuziqeessitoota cinaa dhaabbachuudhaan haga humni keenya baasetti yeroo kamittiyyuu otoo duubatti hin jedhin kan waliin taanee jajjabeessinee waliin hojjannu ta'a. Bara kanaaf Sharaatanitti goone baroota taananiif ijaarsonni garaagaraa piroojeektoonni garaagaraa bakki nuti kan keenyatti gaggeeffachuu dandeenyu ni jira. Badhaasa kanarratti artistoonni babbeekamoon kan akka Jaamboo Jootee fi Galaanaa Gaaromsaa Yoosan Geetaahuun badhaasa argatanii jiru. Badhaasni Odaa Award kan bara kanaa kan adda isa godhu hojiiwwan gareedhaan hojjetanii fi baandiin magaalaa Finfinneetti argamu baandiin biiftuu Oromiyaa badhaasa adda argatee jira. Sagantaa kanarratti weellisaan qabsaa'aa Nuhoo Gobanaatii fi akkasumattis oladeemtuun Seenit Gizaachoo badhaasa adda argatanii jiran. Artistoonni lubbuun hin jirre sagantaa kanarratti yaadatamanii jiru. Badhaasni Odaa Award kan bara 2010 marsaa Oduu xumuratiin jira waan daawwattaniif galatoomaa.